Eewu maqaan kee? Bashaadaan jedhama. Bashaada. Maal si godhe waaqoon lafa kanatti? Ani dudda kanatti na dhukkubaa tureyyuu. Ishee. Kazaa sanbata dhufee asittani naa kadhattanii. Sanbata? Maal taate turte? Biyyoota irratti lafa dha'e. Biyyoo akkamii? Biyyoo guulidha jechuudha. Ishee. Kazaa kaa'uun dadhabee deemuun dadhabee. Lafa hojii hojjettutti biyyoon sirratti lafa dha'e? Ishee. Kazaa deemuu dadhabee tirani mana dhidhiibduu deemnani dhiiga keetti irratti dhiigni tatee naan jedhan hidda keetti irratti. Hidda kee irratti dhiigni tite? Ishee. Kazaa achumaanas dhufee tirani naa kadhannaanan eeggasii bilisa ba'e. Harkaan rafuu dandeessu. Maal gochuun lafumaa keessa waraansi qabee? Dursa biyyoon irratti dabalee kazaa achumarraan qabee dhukkubaa ture. Amma mirkasi erga jettee hojjechuu dadhabde? Torbee guutee. Torbee guutee gadi jettee waliin jettu? Mikaasaa keessatti. Afayyuu? Mikaasaa laala mikaasaa harka kee lamaan. Waanas gaariyaa fayyisuun harka waaqayyoo siif adarba. Manni qoricha maal jedhu warroo keessoo maal jedhu? Iddatu bilchaatee kanatti naannoo gochuun deebi'ee gara. Ergasii garuu socho'uu hin dandeessu ati? Socho'uu hin dandeessu. Gad jettee socho'uu hin dandeessu? Harka ol kaasaa fi daqiiqaan kun daqiiqaa fayyina haa ta'uufi yeroo sana sii kadhatame yeroo sana fayyite ergasii hin galte hin rafte. Looraasii adda gosa keetaa lafa katiyaa lafa bakka yadaa looraasii abiraajee katiyaa lafa gaas. Harka ol kaasaa. Isa du'ee du'a mo'ee ka'e humna dhiiga Yesuusiin bara hamma bara baraatti fayyaa. Gadi taa'ii ol ka'ii akka dargaggeessaatti bushaatti buutii of laata. Vaare dola siyaatiya. Waan umurii malee, gadda umurii malee, caba umurii malee, karattafuu umurii malee, sis maatii kee irraas galagalchee. Ameen. Hojii iddoo malee, hojii umurii malee sirraa galagalchee. Qoy obboleessa koo asitti sii kadhatame yeroo sima fayyite mee warri gaafa sarkitan. Asitti kadhannaanan bilisummaan ba'e erga. Asumatti bilisa ba'a. Hojjechaan ture amma. Ergasii gallaan hojii matti galte. Hojii matti hin galee amma irraa. Mee paastirii taasofsiise waan ta'eef si'a tokko haasa'an isaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Dursa isaa torban tokko irra ture. Torban tokko. Torban tokko amma torban tokko kana hundumaa gadi jechuu hin danda'u. Ol jechuu hin danda'u. Ciisuuf illee laphee kiyyaanan ciisaa ture. Lapheedhaan. Ishee. Asitti erga naa kadhatame garuu wanta hundumaa fayyaa duraan itti deebi'ee. Iyyaaf hojjaa Yesuusi. Waaqoon waan itti maayiraa hin amantu fiiltii malee hojii gurguddaa nama argatuun arga. Ameen. Dookimentiin hin jiru waaqa irrattan sitti firri hin jiru beekumsi isaan jiru waaqayyotu akkannaan waan hojjetanaan jedha. Ameen. Amma manatti maqaa baay'ee hojii lafa gaggaara. Ameen. Ispeeshaalii nama lama hojichi hojii dhaabbataadha. Hojii lixanii ba'an miti. Inni ani dura haala goona. Ando faala. Abiroo dagaati anooka labaandoodha. Inda weefer deele kespene. Ilmar winda yedoo jalbigas. Waaqayyo bakkannaan jedha waan sammuu namaa gararraan hojjeta. Waan yaada namaa gararraan hojjeta. Namni tokko bor jalqabaa namni tokko cimaata jalqaba. Nan hojjete nan xumureedhe waaqayyo. Iyyee foorichee ameen jedhe halleluuyaa. Qoy bashaadha ergasii nagaa lapheen rafuun hin jiru. Homtu bakka hamtu hin jiru akka duraatti ciisan ture. Asiisii kadhatamee gallaan galgala sanaa kaaftee nagumaan raftu. Fayyaan ture bakka. Biyya garaagaraa teessanii yuutuubii keenya kan ilaaltan iddoo garaagaraa afaan kana kan beektan kan hin beekne ergaan isinii dabarsa. Amma dhuga ba'umsi kun gaafa dhugaa ba'amu fayyinni harka waaqayyoo maayikiroo sekendiitti mana keessanitti olaa gala. yuutuubii kana kan hordoftan HIV dhaan qabattanii
kanseriidhaan qabamtanii naafattanii paralaayizii taatanii sireerra ciisaa kan jirtan humna wangeelaan fayyina labseera. Humna wangeelaan fayyina labseera. Cabdanii caba keessa kan jirtan adagaa makiinaatiin balaa garaagaraatiin balaa abiddaatiin rakkina garaagaraa keessa kan jirtan dhiiga loleen fayyina labseera. Maqaa Yesuusiin fayyina labseera. Biyya fagoo kan jirtan biyya dhiyoo kan jirtan akkana teessanii dhuga ba'umsa kana ilaalaa kan jirtan fayyaa. Fayyaa. Ba'agaa alwaan dahaa fagaatee hidhaa seexanaa jala kan jirtan biyya arabaa kan jirtan biyyoota ba'a giddu galeessaa keessa kan jirtan Itoophiyaa keessa kan jirtan magaalaa Finfinnee kan jirtan magaalaa Sulultaa kan jirtan dhiiga Yesuusiin fayyaa. Sireerraa utaalaa kaa hidhaa keessa jirtan keessaa kaa namni maraatu yoo simbira jiraate harkarra kaa namni dhame yoo jiraate harkarra kaa fayyaa. 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 Rala papakatia akol kaasa kale iddoo malee jiru dugda iddoo gadhiisu gadameessa kana booddee hin da'u jedhame nama kana booddee hin fayyu jedhame hidhamee kan jiru sireerra ciisaa kan jiru maqaa abbaatti kan ilmaa ameen kana fuula qulqulluu waaqayyoo tokkoon harka fayyinaa mana keetti ajajeera. 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 Fayyaa 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 fayyaa. Harki baasu waaqayyoo mana keetti ol kadeera. Inni maraate maatiin kee obboleessa abbaa manaan obboleettiin haadha kee abbaan kee amma yeroo kana hiikamanii ka'u. Wayyayyayyayyaa. Inni sireerra jiru utaalee kaa. Warri hospitaala keessa jiran fayyanii ba'u. Du'a yeroo malee cabseera. Kadhadhoo cabseera. Umurii malee du'uu cabseera. Hiyyummaa cabseera. Iyyaa cabeereera. Ameen. Dhiiga Yesuusiin dhuga ba'umsa keessa fidaa godhaa. Ameen. Noora harka kee ol kaasi. Har'aa kaasee jedhe. Har'aa kaasee. Bara baraan. Bara baraan. Balballi naa banameera. Balballi naa banameera. Ameen. Haleluuyaa.